فول دراتي هيكا منا ماتي فوانا سايتاتي سرتي قدوراف ديما وانقارمته علي ياقوب الرا أكما قوتمته لما نباكيتي أكما أرقته إبراهيم الخليل إسحاق دبلته ربين كيو كيسا بكم سدومفته مالو إسان تلته نعمان لي قديه وعلى الأنبياء كرام الرشدي جولي ياقوب جرين مكود لما جنوتا فرتو ده جرون دما Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televezyiina OBS biyya keessaa biyya alaa akkuma kan immoo karaa miidiyaa hawaasa keenyaa YouTube'dhaan daawwataa kan jirtan kun ayyaana Arafaa waggaa 1140 Arfaffaa kabaja jechuudha. Mana Sheek Ismaa'eel Abbaa Milkiitti argamnee jirra jechuudha. Isaanii wajjin ayyaana kana kabajachuuf achitti argamnee jirra. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Qophicha kan qopheessuun Iskeel Argawuti. Yusuf Warqisaa immoo gamagummaa kaameraan nu wajjin jira. Tole gaharraa kan nuti argamaa jirru mana keessanitti guyyaan irraa guyyaa ayyaanaati. Guyyaa ayyaana Arafaati. Ayyaana Arafaa jechuun hawaasa musliimaa biratti ayyaana kabaja gaarii qabuuf uummanni hawaasni islaamaa baay'inaan kan kabajatudha. Hawaasni musliimaa jechuudha. Kanumaan wal qabatee mee hiika isaarraa hakaanu ayyaana Arafaa yeroo jennu duudhaan isaa maal kan jedhume nu kaasa. Rabbiin daawwattoota keenya waggaa 1440 Arfaffaadhaan Rabbiin bagatti nu ga'e ayyaana Eid al-Adha Rabbiin bagatti isin ga'e warra biyya keessaa biyya alaa jirtan isiniin jedha. Egaa waa'ee guyyaa har'aa yoo keessa seenii ilaalle guyyaan Arafaadha. Guyyaa ummanni addunyaa dachee Arafaa jedhamutti wal gahee achirratti amantii isaa gaggeeffatudha. Guyyaa kabajamaadha. Guyyaa du'aa'iin kadhannaan nama qeebalamuudha. Guyyaan kun guyyaa faarfamaadha. Kana waliin warri biyya keessa jirus ollaanii walitti dhufee wal gammachuu wal jiniin simatee wal eebbisee mana walii dhaqee buna wajjiniin dhugee nyaata jiru kana waliin nyaatee gammachuudhaan hiyyeessa immoo waa of hirkaa hin qabne waan qaburraa qoodee wajjiniin akka jedhatti wanti tokko hin dhagahamne wajjiniin gaggeeffata guyyaan Arafaa akkanatti jira. Tole guyyaan ayyaanni kun egaa ayyaana hawaasa keenya hawaasa musliimaa biratti hawaasa kabaja qabuu fi baay'ee jaallatamuudha. Yeroo itti hawwiidhaan eegamuudhas jechuudha. Hiyyeessis sooressis jechuudha akkaataa humna isaatiitti guyyaa kanaaf waan kaa'ate irraa baasee guyyaan itti gammachuu isaa ibsatudha jechuudha. Kan hafuuraan alatti jechuudha gamma hawaasummaa lafarra jiraatuun. Mee isin keessumaa kan isin beekamtanii manzuumaa yookaan faaruu amantaa kana baasuudhaan yookiis faarfachuudhaan faaruu amantaan kun deeggaru faarfachuudhaani faaruu keessan yeroo jalqabaa keessaa wanti yaadannoodha sammuu koo keessaan badu kan har'atuun jedheeyyuu gaariidha jettan seenaa isaa wajjin nuu kaasanii waan tokkuma keessaa. Akkani shariixa itti eegalee agarsiisan gabatta. Shariixa kan hin eegalee bara 1990 wayii keessan eegalee yeroon eegalu shariixa adda addaa kan afaan oromootiin warri nuun duraa kan dalagantu jira. Isatuma caqasnu fakkeenyaaf kan eenyufaa akka Shee Ahmad Sonneefaa akka Shee Muhammad Nur Abbaa Duraafaa Shee Muhammad Nur Abbaa Nagaa kan jedhamudha. Allah yarhamuhu amma gara fuula Rabbii deemanii jiranii. Kanuma jira kana utuun caqasuun gara miidiyaa hawaasaa waraabbii jalqabaatti dhufee galuu danda'e. Isa kan isaanii dhaggeeffattanii gara an keessanii ofii keessaniif hawaasa kanaaf waa gumaachuutti geessanii tonnaa. Yeroo jalqabaarraa kan itti jalqabdan yoo jenne. Akka istiidiyootti yookaan immoo akka kaasettii teeppii yeroo duraanii yeroo miidiyaanii kaasetta miidiyaanii hawaasaa kaasetta ture sana keessatti kaasetta teeppii ittiin gaafa dura baadiyyaa keessatti namni ittiin fayyadamu isarraan eegalee gaafan eegalu shariixa tokkoffaa Allahu ya Allah Mawla ya Rahmani
الله يا الله مولاي رحماني ختاما نطلشي نوكن إيماني كجر راني قال achirraa meesi nama albamii meeqa hojjettan walumaa gala yookaan immoo kaaseta meeqa hojjettan albeema 15 wanni dhedheeraan kan gaggabaabaan immoo hedduutu jira kan nu Abdurrahman Hussein fi Najjashi waliin faan dalayni jira kan qophaa dhuunfaattis dalagee jira wanni dhedheeraanii akka duraanii suni gara albeema 15ti albeema 15 yeroo jennu meeqa of keessaa qaba fakkeenyaaf tokkoon isaa meeqa of keessaa qaba beektu lakkoofsaa meeqa akka qabu nuti albeema jennu kaasetti tokko daqiiqaa 60 kana fuuluma tokko ni geggeessina akka yookaan sirbaa adda adda bahee tokkumatti jira jechuudha walitti jira jechuudha walitti daqiiqaan 60 بسم الله الرحمن الرحيم الله يا رحمن فارون كدي يا قدوس بلسمانو كنتي شكري كنيسو يا لميكو يا دين بيك قديسو الله يا رحمن فارون كدي يا قدوس بلسمانو كنتي شكري كنيسو يا لميكو يا دين بيك قديسو بسم الله جدي مقا ربي تنكاسا يا ربي baga ayyaana arafaa waggaa 1440 arafaan isin geessanii jenna daawwattoota keenya mee seenaa keessanii kaan eessatti dhalattanii isin nama akkamiiti kan jedhu irraa kaasnu ayyee bakki itti dhaladhe godina Jimmaa aanaa Gommaa ganda qottaa cuwaa jedhama yeroo duraanii otoo gandi lama walitti dhufiin cuwaa daalachuu jedhama amma immoo eega gandi walitti deddeebi'ee qottaa cuwaa jedhamee waamama ganda sana keessatti dhaladhe. Hojiin isin hojjetaa turtan jalqabuma irraa kaastanii nu kaasuudhaaf har'as maalirra akka jirtan? Hojiin hojjetaa ture yeroo jalqabaatii fi yeroo duraanii qur'aana qara'uudhaa bakka ijoolleen hawaasni itti ergatee itti dhaqanii waa'ee diinii baratanurraa eegala yeroo sana quraana qaraa maatii keenya gargaaruudha achirraa kan ka'e booda gara qiraatii baadan quraana akhatame gara muftii Muhammad Ali Yahyaa jedhamu muftii biran kitaaba deemee qara'ee isarraa immoo booda kana garuma shariixaa kana utuun hordoffii godhu egaa booda shariixni kaasettaa akka gadi bu'aa deemuu ta'e egaa miimooriin dhufe jechuudha. Miimooriin hawaasa faayidaadha nama waa kan akkana dalaguu fi kasaaraadha gabaa kanaa keessa jirra. Mee amma isin sila kaasuuf yaanneerraa albama meeqa hojjettan jennaanii gara albama 15 akka hojjettan nu kaastaniittu kan isin hojjettan immoo hojii amantaati. Hojii amantaa kana cinatti immoo hojiin amantaa kun keessumaa faaruun yookaan manzuumaa nashiidaa kan jedhamu kuni hawaasa bira ga'uu qaba jettaniiti. Hojii amantiis yoo ta'e namni immoo yeroo waa hojjetu waa baasuu qaba waan ta'eef gatii dadhabbisaati dirqama argachuu qaba yoo kana hin taane itti fufuu hin danda'u waan ta'eef jedhamee waan yaadamuuf kanumaan wal qabatee amma isin addunyaan aartii wal fakkaata kallattii garaagaraas yoo ta'es mee waan kanaa wal qabatee mee akkamittiin ilaaltu sun koomentii isin laattan yaadi isin qabdan asirratti jechuudha amma kaastanitti waa waan ta'eef hin jedhe. Asirratti wanni daagamu kun dadhabbii guddaa qaba. Gara shariixaa hawaasa musliimaa gurra isaaniitiin gahuudhaa fi bu'aan bu'ii hedduu keessa darbineeti. Kanaaf yeroo dheeraa shariixa kana yoon dalagellee booda kana cuusii wanni ani irraa dhadhaabbadhee waggaa 2-3 fa'aa irraa tureetti deebi'u jira. Wanni kana immoo fide dadhabbii nutti godhaa deemina dadhabbii nutti fidaa deemichi waan shariixaa jechuudha. Wanni irra jiru waa biraa hin jiru
waa'ee amantaa ijoollee barsiisuu akka quraanaa jechuudha. Deebi'ee immoo sagantaa adda addaadha bakka ulamoonni sagantaa ittiin yaaman waliin deemuudha. Kun hariin isaayyuu waan ittiin deeman waan ittiin socho'an barbaada. Yeroon dandeettii qabu waan harka dhufe nan deema, yeroon dadhabe irraan hafaatumanii akkuma kanatti deema yoo wana ga'e. Mee kanumaan wal qabatee namoonni waan aartiiti waan ta'eef dhimmi kun aartiidhaan hawaasa ofii qaqqabuudha. Yoo amantiis yoo ta'e jechuudha. Namoonni baay'een hin mufatu. Aartii wal qabatee aartiin keenya karaa aartii hawaasa keenya qaqqabuu hin dandeenyu wanti nu hojjennee yookiis bu'aa ba'iin gama sanaan jiru abbootiin qabeenyaa deeggaruu irratti warrumti dhimma amantaa keessa jiran illee dhimma akkasii deeggaruu irratti yeroo baay'ee hanqinatu mul'ata. Kun immoo akka namni dhaloota ittaanuu fi waa kaayeen dabarreef hamilee buusuu ta'a waan ta'eef hamilee buusisa waan ta'eef kanumaan wal qabatee isinii namoota isin booda jiraniifis ta'e daandiin isin akkuma keessanitti cabsitanii daandii keessan cabsitanii kunoo kaaseta 15 yookaan immoo albama 15 hojjettanii hawaasa biraan geessitaniitu waan ta'eef namoonni gara gadiirra jiran hamileen isaanii akka hin cabneef daandii akka keessanillee akka isaan gama faayinaansii rakkanneef maal gochuu qabu jettanii dhaamtuuf jedheeni. Ana akka kootti namni ofirra haasa'uu ni ulfaata. Namni hedduu kanti yaada gara nashiidaa kanatti dhufuu fi fedhii qabanu heddummatanii jiru. Naaf bilbiluu na gaafatu waan bakka kanaan nama ga'u istiidiyoo dhaquudhaafis ammas immoo raabsuudhaafis wanta kana godhana gaafatanu haala durii irraa gadi bu'aadhaaf walirraa fagoodha. Haalli yeroo duraadha shariixa nu biratti dalagaa kunis nu biratti dalagaa kunis nu biratti dalagaa nu kadhateetiyyi waa marayyuu waciisaa danda'e nuti gurra musliimaa yookaan gurra hawaasaa akka ga'u qofaa fudhannee sagalee keenya kan inni galla jechuudha. Amma immoo namni kana barbaadu hin jiru. Shariixni lafatti hafee jira waan ta'eef warri amma gara kanatti dhufuudhaaf barbaadan ispoonsara yoo argatan malee gara gurra hawaasaa seensisuudhaaf yookaan akka seenu gochuudhaaf hedduutu itti qophaa'ee jira. Dandeettii dhabuutu dubbatti jira, hambisee jira. Anjiraanii wanni hin jedhu tokko taanee wajjiniin deemuudhaafi gargaarsa barbaachisaa. Nani nama biraatiin immoo akkana gargaaraa akkana godhaachuun isin natti ulfaata. Garuu ammayyuu isin bira jira. Na bira jira. Na bira jira. Ammayyuu isin bira jira. Ammayyuu isin deeggarsi yoo jiraate namni jabaadhaa dhimma kana hawaasa keenya qaqqabsiisaa jedhu yoo jiraate hojjechuuf qophaa'uudha amma isin harrayyuu. Qophii qabna. Qophii qabdu jechuudha. Tole maarreegaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan nuti argamaa jirru jechuudha ayyaana Arafaa bara kanaa kabajuudhaaf jechuudha mana Sheek Ismaa'il Abbaa Milkiitti argamnee jirra jechuudha. Nama hawaasa musliimaa biratti beekamaa fi akkuma kana immoo hojii faaruu amantaa kanaa hedduu baasuudhaan hawaasa isaaniif kan waan irraa eegamu gumaachanidha jechuudha. Amma isaan biratti argamaa jirra. Guyyaan kun egaa guyyaa ayyaanaati. Guyyaa ayyaanaa yeroo jennu immoo kan namni hundumtuu nyaataa namni hundumtuu quufee gammachuusaa ittiin ibsatudha. Manzuumaa fi nashiidii maanni garaagarummaan isaaf tokkummaan isaa? Garaagarummaa biraa waan qabu hin jiru. Manzuumaan warra akka gurguruutti waan kilaastee waan adda addaa kan hin qabne sagalee jila kan hin qabne. Muuziqaa uumaayyuu kan hin qabne jechuudha. Muuziqaa kan hin qabne. Nashiidaani lamman isaa marti isaa nashiiduma jedhama. Kan keenyaa isaa immoo nashiiduma jedhama. Garuu manzuumaan isaa akkasiiti ta'anii ittiin akka gurguruutti qaraan kana. Allahu ya Allah Rabbi ya Rahmani qulnu qabidini rahmata keetini. Allahu ya Allah Rabbi ya Rahmani قلنا قبديني رحمتك يتيني
الله الله يا ذا الجود يا غوث كل العباد فنجنا من حاسد ومن بلاء الجاهد الله الله يا ذا الجلال فنجنا من الضلال ومن شر يوم الأحوال يا كامل المقاصد حمد لك رب الورى يا جراتا يا رومرا غريشو مي غريشارا دون فاساتي ومتي هندي يا جراتا يوم بني يا غوتو هيرنان كمني يا غوتا جيرون كنمني أدرانو غوتي مقصدي سكدني يا ربنا غويا غافا چنكيسنا نجانو باسركنا نرافودي دمو فردي قبنا عرشي كنكيتي جلن قوبتشيسيتي قبانا جانو باسيتي نسنسيسي دار الخلدي اوتو جرو دنيا رتي نما ايماني قوتتي وجي خيري دبلتي كان دورا ارغتو زادي امو قرانا مچومو بدي هندار رايغمو آخر عمري غارمو نوفق يا رب الجودي اوتو قرآن نغرسو ماني لپے کینیا ونسو نجانو باس يا قدوسو نرافق سوان بدي inni imaanii jedhanu otoo duniyaa irra jiranu amanuudhaan hundinu otoo duraan seenin lahadii eegii lubbuu morma gahee aaliin eegii itti boohee hinniifamuuf yoottam ta'e dura imaanii badadii inni nuuyoo wallaalumaan badii umaaniif dhiifama beekaanii yakkisiifama shakkiin qabuu ifa adii kana yoona irraa shakkite suuraan isaa ibanatte ayaa kudha saddeetitti hin argita yaa muriidii laakiin kana arranneeratu asumarraatti dhaabbatu qodaan kootis kanan caaltu kunuutu taate faayidii galatooma amiin sagalee baay'ee bareeda ayyee eessaa ba'e jedhamee kan nama gaafachiisudha. Isin irratti ulfaadha ulfaadha tole mee gara haadha warraa keessanii xinnoo haasofsiifnu. ayyee maqaan koo Raahatullah Shee Abdulqaadirin jedhama. Bakki dhaloota kooti godina Buunoo Baddellee Tinnaladhe. Tole isaanii wajjinii akkamittiin walitti dhuftan yoo jenne egaa seenaa dheeraa kaasuu dandeessu waan ta'eef ergi walitti dhuftanii gaa'ela dhaabbattanii asii keessumaa isaanii hojii amantii hojjetu isarra darbee hojii aartii hojjetu jechuudha. Aartiin hawaasa qaqqabudha. Namni aartii immoo yeroo barbaadetti akka hobii hin ta'u akka wanticha ajajee ta'a waan ta'eef jireenya isaan dabarsan kana keessatti maal akkamittiin deeggaraa turtanii isaanuu nama akkamiiti isiniif jennee hagaafannu meerrumallee namatti maddaa takkaa namatti himanne miti gaarummaa yookis. Anaaf inni maasha Allah anaaf gaariidha. Innis immoo hojii kanarratti yookaan hojjetu anis egaa ijoolleedhuma kana waliin guddisaa turre amman danda'e tokko irrumattan deeggara. Wantichi dadhabbii qabaa taa'anii katabuu qaba. Bakka kophaa barbaada. Kanallee hamman danda'e tokko irratti hin gargaara jechuudha. Anis jechuudha. Ijoollee meeqa qabdu? Shan. Ijoollee shan qabdu. Jireenyuma bu'aa bahii jireenyaa kana dabarsitanii walii wajjin jiraachuu irratti lamaan keessan wal hubannoo isin qabdan maal fakkaata kan jedhu kaasuma barbaadeen. Wal hubannoo sa'aatii inni adeemu jedhe keessattis yoo ijoollee bira taa'uu ta'es namoonni taa'a. Yeroo tokko obbolaan koos na bira jiraatu. Wal hubannoo muga bakka yoo bal'inni jiraatis maasha Allah yoo bicuus immoo waa tokkos immoo irrumatti obsinee walumaan obsinee aayuu wana keenya irra jechuudha. Guyyaa isin garmalee taartan tokko hin jiru guyyattis.
Guyyaan hundumtuu yoo guyyaa baay'een isaa namni maatii keessa jiraatu guyyaatti walitti taarus qaba. Guyyaa baay'ee gammachuus yoo dabarsa jechuudha. Guyyaan irraallee guyyaa gammachuutiin waan jechaa jiru. Kanaaf waan haarii naasee jechaa waan ta'eef bu'aa ba'ii jireenya keessan keessa jiru gara gammachuutiinis gara maalis kan jiru jechuudha. Yoo kana achi immoo tolee guyyichi guyyaa gammachuuti waan ta'eef guyyaa isin garmalee itti gammaddanii irruma adda bootu baatanii isaan duukaa deemaa ooluu hawwitan faan jedhu arrasi biraan guyyaa si jettan jedhu. An guyyaan garmaleetti gammadu guyyaan dhaqee lamoota wajjin oolee daawwaa deemee dhufee jedhu an ijoolleetti kophaa koo cinqamuun baay'inaan dhibu. Aariillee qabu bicuusi guyyaan garmalee aaree yoon jedhamu guyyaan duraanii mucaa lammaffaa da'uuf deemu sa'aatii sana bakka tokko dhaquu wayii jira. Ani immoo of shakkuurran jira. Yeroo sana keessa utuu dhiisee wayii jedhee. Hojichi immoo hojii hawaasaati. Isaan immoo dhiisuu hin danda'an. Bicuusi malee aaree garuu dana. Haa ta'u kun waanuma jirudha. Maaliif namni keessumaa namni hojii akkasii hojjetu kun nama kan maatii tokko qofa miti kan hawaasa hundaati waan ta'eef waanuma uumamuudha. Tole egaa mee amma isin ijoollee haganaa qabdu guyyaa ayyaanaa kana akkamitti yaadattu mee isin yaadannu durumaa kaastanii mana warra keessaniittis tu gara gaa'elaatti nufinis yoo ta'e ergasii asittis ta'e guyyaa ayyaana arafaa kana akkamii yaadattu waan itti yaadattan yoo jiraate inneeti. Guyyaa ayyaana arafaa gaa guyyaa gammachuu abbootii ofii haadhaa wajjiniin hiriyoota ofii waammatanii wajjin dabarsuudhaaf guyyaa nama gammachiisuudha. Egaa guyyaa sana takbiiraa jenna akka amantii keenyaatti ollaa wal waamee waliin buna dhugaa akka otoo hunduruutuun walitti hin dhufinis hiriyaa kootii abbaa koo haadha koo obbolaa koo wajjin baafna. Ergan immoo gara walitti dhufnees immoo ollaa kootii wajjin gammachuudhaan jechuudha buna wal waamnee akka kanattiin waliin baafna gammachuudhaan jechuudha. Tole amma isaanii kunoo faaruu yookaan nashiida manzuumaa kanaan kan isaan kunoo albama gara 15 hojjetaniiru. Kana keessa tarii sagaleedha waan nu jettan hin qabdanii nun dhageessitani mee asumaan sagalee keessan isin qoraa jirra fakkaata qormaataaf. Illee isa kanarratti limbiin qabu. Shaakalan qabdanii? Shaakala kanaa danuu qabu. Qobama isaanii jedhu jechuudha hundumaa galanii qobama shaakala jechuudha. Nama duraan jedhee onnoo qabidiinii rahmata keetiin kan jedhu sanatu baay'inatti tola. Ammas immoo nagaaf rahmata kee kan dhuma hin qabne nabiyyoota irratti buusiyaa rahmaanii kan jedhutu baay'inatti tola. Kana kun arra isin jechisiisee kan. Sagalee kana fakkaatu qooba kana fakkaatu kaanii dhoksanii jechuudha. Isinii har'a mana ishees maalitti argamtanii jirtu keessummaadha akkasuma kanammoo waa'ee isaanii wajjin firuuma qabdu mee ani maqaa keessan daawwattoota keenyaaf ibsuurraa isinii maqaan keessan eenyu jedhamtu akkuma kanammoo maatii kanaa wajjin walitti dhufeenyi keessan maal fakkaata kan jedhurraa kaasnume. Duraan dursee carraa kana waan kennitanii fi dhaabbanni Oromiyaa Broadcast Service OBS tuunni isaa galatoomaan jedha. Galatoomaa isinis. Ittaan suudhaan uummata musliimaa addunyaarra jiru hundaanuu baga Iidal Adhaa waggaa 1444 nagaadhaan isin gahee jecha egaa gara gaaffii keessanitti taruudhaa fi akkuma beekamu Sheekh Ismaa'eel gomma bashaashaadhaa ba'anii durba buunnoo beddelee barbaacha dhufanii rahaa argatanii rahaan immoo intala nama guddaati rabbi isaaniif hadhiisu rabbi isaan arhamu Sheekh Abdul Qaadir Abbaa Gamtaa jedhamu Sheekh Abdul Qaadir Abbaa Kadir jedhamu ulamaa guddaa naannoo Iluu Abbaa Booraa durii
ammas immoo godina Buunoo Beddellee zoonii Jimmaa keessattis beekamaa ta'anii muftii biratti kan qara'anidha. Bashaasha Bottootti jechuudha. Kanaaf akkuma asirra jedhame maatiin nu lamman egaa anii fi Sheekh Abdulqaadir obbolaa fuunee waliin isaan egaa daa'imman isaanii ijoollee isaanii carraa diinii barsiisuu keessatti baay'ee barsiisanii isaan kana rahaagaa Sheekh Ismaa'eeliin gahan jechuudha. Kana walitti dhufaatiin keenya yookaan maatii ta'uun keenya kanarraan jechuudha. Gaaffiin Eessuma eessumaatti eessuma isaaniiti jechuudha. Haati manaa koo immoo adda adamituun immoo akka daadaatti oolteef jechuudha. Egaa isa bal'inaan immoo isaanitti deemu. Tole isin guyyaa ayyaana akkasii kana maaliin yaadattu? Akkamittiin dabarsitu? Ayyaana Arafaa yookaan Ladahaa jennu kana akkamittiin yaadattu? Akkamittiin dabarsitu kan jedhume akaasni. Guyyaan isaa gara caalu guyyaadhuma gammachuuti. Gammachuu keessaas immoo warri Rabbii waffaqee mana Rabbii zayyaruudha Arafaa hojii Arafaarra jiru hojii hajjiirra jiru. Egaa nummoo warri biyya keessa jiru egaa miskiinota nyaachisuudhaan oduyyaa qallee ollaa nyaachisuudhaan walii wajjinis nyaachuudhaan kana kanaan kabajama. Egaa gammachuu kana maatiin yeroo guyyaan itti barachee waliin itti gammadee waa gaarii uffatee waa gaarii dalagaa oolu jechuudha. Mee fakkeenyaaf namoonni harka qalleeyyiin namoonni hundumtuu harka qalleeyyiin homaa qabeenya hin qabne kuni ayyaana kana akka ayyaaneffataniif akka dirqamaatti isin egaa daldalaadha jettanii nama hojii biizinesaa hojjettan waan taataniif namoota akkasii kana utuu ayyaanni kun hin ga'iin waa gumaachuudhaan wal qabatee waan gootaniif jira. Achumaanoo isarra darbee namoota akka keessanii hojii biizinesaa hojjetan kanaan wal qabatee akkas gochuu fi qabna jettanii ayyaana irraallee almost fixaa jirra waan ta'eef ayyaana sattaanuu fi akkas gochuu qaba jettanii ergaa dabarsitaniif yoo qabaattan jedheen. Wantan ergaan dabarsu uummanni musliimaa waan kana inuma beeka. Beekumsi har'a miidiyaa kanaan duuba haasaamee waan afu miti waan beekamaa waan ta'eef gara caalu waan gochuu sirra jiru dhoksiteedhuma yoo goote maatii keerraa haadhaaf abbaa keerraa eegala. Miskiinota naannoo jiran irraa eegala. Kun hunduu waan dirqama utuu ayyaanni hin gahin dura mijeessuu sirra jira. Gaafa ayyaanni gahu immoo egaa qalma hojjette keessaas kan gahee jira. Gahee kan warra miskiinaa kan keessattuu ollaa carraa kan hin qabne dandeettii kan hin qabne erguudhaa jalqabee maatii walitti wal waamnee gidduu kana har'a duwwaa miti. Boris iftaanis akkanaa itti fufaa jechuudha gammachuun kun. Egaa akka carraa sila maqaa koos na gaafattee jira. Maqaa koo toliin ibsiniin iyyuu irra darbee maqaan koo Faaris Siraaj Wadaajoo barsiisaa Faarisis naan jedhu Haji Faarisis naan jedhu carraa kana itti fayyadamee xinnoo si waa'ee Sheekh Ismaa'eel caqasuun barbaada. Uummanni miidiyaa kana dhaggeeffatu hunduu waa'ee isaanii bareechee kanaan duras kan beeku ta'a. Kan immoo har'a miidiyaa kana caqasaa jiru argaa jiru. Sheekh Ismaa'eel dandeettii addaa sagaleedhaan, nashiidaadhaan, manzuumaadhaan beekuu danda'u malee akkaataa miidiyaa kana yeroo dheeraadhaaf keessa turan keessatti bakka irraa silaa gahuu irra jiranuu akka gaariitti gahuudhaaf egaa waan barbaachisu hundaanuu uummanni sichitti cinaa dhaabbachuutu irra jira. Akkuma isin argaa jirtan manni kun mana dhuunfaa isaanii miti. Gara qarshii 12,000 ji'atti kaffalu kan isaan egaa biyya dhaloota isaaniitii biyya guddaa keessaa bahanii as dhufanii fi caala bakka Oromiyaan barbaaddu hundattuu bakka Musliimni naannoo keenyaa barbaadu hundattuu argamaa ta'uudhaaf danda'anuuf iyyuu as dhufani malee humni maatiin isaanii akkuma isin argaa jirtan kana maatiis qabu. Yeroo kana egaa du'aaidhaanis uummanni bira dhaabbachuutu irra jira. Hamileedhaan gargaaruutu irra jira. Kan isaan miidhagsaa jiran immoo diinii wajjiniinis afaan Oromoos bareechanii aadaa Oromoo walitti godhanii miidhagsaa jiru hojjetaa jiru. Akkuma sila jedhame waa'een ittiin buluudhaaf yookaan kaaseeta baasanii siidii maxxansanii ittiin jiraachuudhaaf baay'ee yeroo ammaa kana baay'ee cimaadha. Garuu inni warri piroomooshinii kana danda'anu isaan gargaaruutu irra jira.
warri ispoonsara gochuu danda'anu isaan bareechanii beekuutu irra jira. Qophiin adda addaa haala dhiyaatullee bakka akkaadaamiin jirutti amma isaan ijoollee isaanii akka gaariitti kunuunsu guddisa ijoollee keessatti tarbiyaa ijoollee keessatti muuxannoo guddaan isaan irraa argaa jira. Utuun booddeetti deebi'an akaakayyuun ta'e malee amma utuun booddeetti deebi'ee isaan naayyamnaanii silaa waan jedhe isaan marraa muuxannoo argadha jechuudha. Baay'ee isaa ijoollee guddisuu hin danda'u. Ijoollee qaraasifatanii barsiifatanii yeewwanaan gaaniiru. Ijoolleen isaaniis immoo bakka ciccimaa fakkeenyaaf inni kun amma quraana haffazeera eebbifameera yeroo itti eebbifame carraan barnootaa ijoolleen kun argataniif yoo isaanis immoo kanaan uummanni bareechee keessa deebi'ee amalee kenneef jedhe akka natti fakkaatutti sadarkaa guddaa gahuu hin danda'u. Uummataa baay'ee ammas musliima bareechanii gargaaranii barsiisuu hin danda'u jedha yaada kanan qaba. Guyyaan irraa guyyaa ayyaanaati. Guyyaa ayyaanaa kana namni hundumtuu wal yaada walii yaafata waan ta'eef namoota baga ayyaana kana geessan ittiin jettan yoo jiraate akkuma kana immoo dhaamsa yoo qabaattan isinirraa dhageenya. Galatoomaa gaa haati manaa koo waggaa 40 na bukkee jiru. Dursee carraa kanaan isiin bagatti isin gahee yaadda lamituu didha. Baga geessan. Abbaan koo immoo jaarsi waggaa 90 cooraa buunnoo beddellee jiru. Isaanis baga rabbittiin naa gahee sila akka jedhee uummata musliimaa uummata oromiyaa martinuu baga ayyaana Eid al-Adhaatiin isin gahin jedheen irra deebi'ee eebbisuu barbaada. Tole egaa isinis akkuma kanaa haadha warraa koo waggaa 40 jedhanii dubbataa jiru waan ta'eef maqaa keessan nutti himaati. Guyyaa irraa egaa mana Sheek Ismaa'ilii fi maatii isaaniitti argamnee jirra waan ta'eef jechuudha. Waa'ee jara kanaa waan jettan yoo jiraate walitti dhufeenya keessan nuu kaastanii asumaan immoo namoota firoota keessaniin baga geessan jechuu dandeessu. Shigaa maqaan koo Alamituu Didhaan jedhama. Walitti dhufeenyi egaa Sheek Ismaa'il fa'aa wajjin qabnu akkuma sila jedhame obbolaadha. Haati Raahatii fi nuyi obbolaadha. Haati haadha warraa isin obbolaadha. Obbolaadha. Firoomni keenya walitti dhiyoodha jechuudha. Daadaa isheeti, eessuma isheeti. Egaa walitti dhiyeenyi keenya kana fakkaata. Tole. Egaa ayyaanni Arafaa akkuma sila jedhamaa oole ayyaanni Arafaa egaa ayyaana gammachuuti baay'ee maatii walitti dhufee kan waliin gammadu kan waliin kabajudha. Baga ittiin nu ga'ee egaa hunduma keenya iyyuu isiniinis baga ittiin ga'ee nunis immoo ayyaana kanaan baga ittiin nu ga'ee jenna. Ummata musliimaa maraan iyyuu isa biyya keessaas biyya alaa jiru hundumaan iyyuu baga nagaadhaan ittiin nu ga'ee isa dhufuunis nagaadhaan ittiin nu ga'uun jedha. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. نحمده تعالى سرا وجهارا ونشكره على مننه شكرا مدرارا سبحان. Tole amma waanuma isaan kaasanii wal qabate ani baay'ee soo keessa beekuu baadhee jechuudha. Waan isin hojjetan keessaa kana hawaasni musliimaa keessumattuu baay'ee isin ajaa'ibsiifatu ni jira waan ta'eef waa'ee seenaa Yusuuf isa jedhamu sana Yusuuf kan jedhamu sana wal qabate jechuudha. Meenuu kaasaa waan sana akkam? Amma siree deebi'ee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Daawwattoota keenya baga rabbiin guyyaa har'aatiin nu ga'ee gammachuun guyyaa har'aa waliin qoodannee jechuudha. Baga rabbiittiin nu ga'ee miidiyaa har'aa miidiyaan OBS dadhabanii mana kan koo dhufanii na barbaadanii intarviina gochuudhaaf baay'ee jira galateeffadha. Baay'een isaan galateeffadha. Eliin kan cinaa koo jirus Yoosofiin kan kaameeraa ogeessa kaameeraas jira sana galateeffadha. Miidiyaa OBS guutuu baay'een galateeffadha. Daawwattoota keenya warra biyya keessaa biyya alaa jirtanu rabbiin baga ayyaana Eid al-Adhaa waggaa 1444 baga rabbittiin nu gahe. Egaa nashiidaa duraanii uummanni beekurraa nu jette naan jechuu jiru. رحمة بوس ربي على محمد وعلى الأنبياء كرام الرشد. رحمة بوس ربي على محمد وعلى الأنبياء كرام الرشد.
alhamdulillahi yaa gooftaa guddattee hunda anbiyaatii fitnaa kan kennite garii akkan kufne gootee dabarsite garii isaa kufaaru wal qabdee degaate hundumaa sadarkaa adda addaa kennite kaan anbiyaa jecha isa kanan siifte kaan mursala goote ajajaa taasifte kaan immoo ulul azmii goote hunda caalchifte ol fochuu gad fochuu yaa gooftaa dhuunfate maaluu si dhuunfate nu guuti muraadii waan alambiyaa'ii kiraamin rishadii Kisaan nabiyyoota guddoo nama dhibaa hundi mataa uumaa ajaa'ibaa kan akka Muusaa fa'aa laalaa guddoo qaba Qur'aanni bakkee arii waa isaa lallabaa Muusaatti hojjete hime sharrii qaba Adaaba keessatti erraboota gubaa bishaan danfa fixee Firawunaatti qaba jedheetti murteessee murteen qabne daba Ammo Ibrahim seenaa guddaa qaba Daawud Suleymaanii Yuusuf Yaquuba guddi seenaa saaba seenaan jira gudii waan alambiyaa'ii kiraamin rishadii Alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti kan Yuusufin fufee aalii isaa hundatti Alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti kan Yuusufin fufee aalii isaa hundatti nagaaf rahmata kee kan noma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii nagaaf rahmata kee kan noma hin qabne nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii alhamdulillahi yaa gooftaa faarfama yaa gooftaa ittiin taasisu hundumaa atol qabnaan xiqqoo attamee gudduma gurguddooleen boonee xinneenyaan argama waan boonee xinneessuun si biraa beekama akka Firawunaa faasa godhe buufama otoo an gooftaadhaa jedhuu gad gatama godheessa xinneessee boonuudhaan beekama waan hojjete irratti inni hin faarfama yaa arhama ruhama nuu kenni yaqiinii nabiyyoota irratti buusi yaa rahmaanii الصلاة والسلام على نبينا وعلى أهله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم سرا وعلنا وعلى من سلك معهم سالكين اقتداء بهم دارا وزمانا بغير سقوط حتى انتهينا إلى مدخلنا الذي وعدنا لجميع المؤمنات وللمؤمنين يا فارج الهم تمم قصودنا ارفعنا البلاء في الدنيا والدين نبي ترتي بوزي يا رحماني يا الله يا الله يا رب العزة أكما قابد راستي يوكوتي أكا سورة يوسف رانا لا فيفته كم مسرست النور إن نيته إن سلادنه آيا كسقوته لباب صدومي لما مكاني ساقفتي نالا فيسي كسا مانا فيته إخلاص وجني يا ربي قدته خلقتي فيدينا قد خيراتي والرب غروبي آخراتي نجان باستي غرر كبتاتي نور رحمتي ستي مقام فني نبي ترتي بوسي يا رحماني نقاف رحمتك كانو مهين كمني نبي ترتي بوسي يا رحماني نقاف رحمتك كانو مهين كمني نبي ترتي بوسي يا رحماني ummani nyaachuuf dhuguutti jira annashiidhaan itti dheeressanatti fakkaatanii famaa wajjiniin. Lakkaagin bareeda baay'ee namatti tola baay'ee namatti tola. Egaa kaasuuf yaadeera sila. Mee waan akkaataa isin itti hojjettan illee akkaataa addaatii kan kanaan dura hin beekamnedha jedhama. Waan sanarraa waan nu kaasame. Egaa akkuma sila duraanuu jedhaa turre bu'aan bayii guddaa qaba. Yeroon dalagu yeroo ijoolleen nirra gara hirribaatti seenaniin kakkataba katabeetanii seenaa kana nan calalsa ulamoota naannoo beekaa jechuudha
abbootii amantaa warra gurguddaa biratti wanni nama katabe yookaan jedhe kuni akkami hawaasa biratti hammam fudhatama qaba an akka kootti fudhatama qaba jedheetanii walitti fide walitti qindeessee katabe isin maal jettu jedhee nan gaafadha kun mee irraanuu jedhe jenna jedhan jedheefan walaleessee nan jedhe kuma nu gaafattu hin qabdu xinuu sajjaltee hawaasa muslimaa gurraan nu gahuu qofaa naan jedhu kanarraa egaa alhamdulillahi hawaasnis baay'ee na jaallata rabbi jira haa jaallatu anis nan jaalladha naaf bilbilu yeroon irraallee akka dhaabbachuu jedhu maaliif alana akkamii nashiidaanii nu gadhiifamaan jiru jedhu ani egaa isa oromoo waa tokko tokko itti mammaayitu waan itti jiranu abbumatu beeka jaallatee namni hawaasarraa sagalee ofii hin qusatu yeroon itti mirqaan immoo uummata kan kooti wajjin walitti dhufeen akkanii jira qoodee waan khayrii irratti wajjin daawaa walitti goone jennu baricha gammachuu natti dhagahama jechuudha. Kanaaf olii dhiga alhamdulillah wanni ani itti jedhu waa'ee nashiidaa keessatti ijoolleen tokko tokko kan akkuma kan koo deemanii sajjaduu dadhabanii jedhan an amma kanallee yoon dadhabaa deemes yoon karaatti dadhabes hawaasa kan koo gurra seene jira wanni dalaga jechuudha. Hojiin keessan jira. Kan immoo katabanii garatti naannessan yookaan garatti geessan dhabanii dhufanii naan mari'atanii jennaan hamma giidoo kooti kan inni akkanatti deema bakka kanaa dhaqaa yoo namni rabbi jecha sponsora isinii godhe isin gargaara immoo gurra uummataa seenuu qaba jedhee kan hin gargaaruutu hedduu jiru waan akkanaati jechuudha. Amma sana deebi'ee miidiyaa OBS galateeffachuun barbaada baay'ee na gammachiisanii maaliif maatii kan koo dhufanii manatti dhufanii ijoollee kan kootiif haadha manaa kootiif maatii kan koo fira kan koo kanaa hojii walitti dhufanii interviyu gochuudhaaf baay'een isin galateeffadha miidiyaa kanas baay'een galateeffadha gammachuu guddaa natti dhagahame haa ta'u kanaa waliin ammas taanaan uummanni kan keenya kan biyya keessaa kan baadiyyaa jirtan obbo Rabbii ittiin isin gahee irra deebi'ee ayyaana Iidal Adhaa waggaa 1444 isiniin jedha. Waanuma kanaa wal qabatee silatu maasaa jirruutuun xumuriin achi dabarre waan ta'eef waan hafee waan jechuu barbaaddan namoota baga ayyaana isin geetiin jechuu barbaaddan akkuma kana immoo karaa abbaa warraa keessanii kanas dhaamsa waan abbaa warraa keessaniis waan jechuu barbaaddan yoo jiraate isinirraan dhagahame. Namani bagattiin geessan jedhu dura dursoo haadha kiyya kan Bunnu Buddullee keessa jirtu haadha laman qaba jara lamanuutiin baga Rabbii Iidal Adhaadhaan isin ga'een jedhani itti aansee immoo isaa abbaa manaa kan kootiinis baga Rabbittiin isin ga'e ilmaan kan kootiin baga Rabbittiin isin ga'een jedha adaadaa koo kanas jirtuunillee obbolaa kan koo gaddanuutu narraa hafanii jiru qanii raftii waan ta'ee jennaanii yeroo biraa hojii qabu yeroo raftii kan immoo waa karoorfatee qaba namni inni kaan gara biyyaa galee kaniin obbolaan koo as keessa kan jiran jara durbaa jara dhiiraatiinis baga Rabbittiin isin ga'een jedha dabalee immoo nuti alanumaas gallee ollaa koo kaniin waggaa 14 waliin jiraadhee dhufeeni aggaaroorraa jechuudha mara jaraatiin iyyuu baga Rabbii ayyaana Iidal Adhaatiin isin ga'een jedha abbaa isaa haadha isaatiin illee baga Rabbittiin isin ga'een jedha kana aansuudhaan immoo miidiyaa OBS eessa jirtu jettanii soqxanii nu barbaaddanii mana keenya dhuftanii nu barbaaddanii jettaniis baay'ee galatoomaan jedhaas isinillee baga geessanii ummata muslimaa aalamarra jiruun kan Itoophiyaa kan biyya alaa jiruun baga Rabbittiin isin ga'een jedha. Ajje galatoomaa ulfaadhaa isinis baga geessan isiniin jedha isinis mee dhaamsa qabdan yoo jiraate
hawaasa kanaani hawaasa kanaan namoota televezyiinii kana daawwataa jiraniini haaluma ammaa biyya keenya keessa jiruunis wal qabatee guyyichis guyyaa ayyaanaa yoo ta'e haalli biyya keenya keessa jiru iddoo tokko tokkotti tasgabbii dhabuun ni jiraata. Keessumaa isin warri abbootiin amantii immoo itti gaafatamummaan guddaan isin irra jira biyya kanaaf kadhachuu biyya kana rabbii nagaa akka buusu kadhachuun aangoo ni isin harka jira kadhachuun isin irra jira waan ta'eef hunda caalaa isin uummata nagaa barbaadda waan ta'eef biyyi keenya nagaa taatee dinagdeen illee guddattee bakka rabbi isheedhaaf yaade bakka waaqni jalqaba karoorsisan akka geessu namni hundumtuu wal jaallatee akka jiraatu wal qabatee dhaamsa qabdanii fi waan isinirraa eegamu nu kaastu. Ayyeega ammas reebi assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu ummata muslimaa dhumaraniyyuu kan biyya keessaaf biyya keessa alaa jirtanu nageenya wala duraadha rabbiini nageenya faarfamaadha nageenya faarfama yoo nageenyi jiran jiraachuu hin dandeenyu rabbi nageenyi nuuf hafidu du'aa'ii barbaachisaa nageenyi yeroo marayyuu kadhannaa dudduubatti deebuu hin qabnu nageenyi jiraachuudhaan isin nutti dhuftanii nagaadhaan mana keenya dhuftanii nu affeertanii daawwattanii kan jettan nageenyi jiraachuudhaani yoo nageenyi hin jiraanne gadi baanee ol galuu hin dandeenyu rabbi nageenya kan nuuf hafiduun jedha warra walii galtee dhabeellee rabbi walii galtee kenneef rabbi nu haa gammachiisu jedha warra walitti dhufee taa'ee wal mari'atee ummata kana waliin gammachuudhaan yeeqama tokko malee kan darbetti gaabbee kasiikitti immoo nagaa taana waliin jiraanna jechuun rabbiin mara keessa yoo rabbi nu haa gammachiisu jedha. Kana waliin maatiin jiran maatiin kan koo bakka dhaloota kan kooti kan jiran maatiif abbaan kan koo ammallee inuma jiru baadiyyaa aanaa gommaa kan jedhamtu keessatti argamu. Haati kiyya Badriyyaa Abbaa Gibee abbaan kiyya Abbaa Milkii Abbaa Magal jedhamu abbaan kiyya jechuudha. Obboleessi kan koo kan achi jiru Mujaahid Abbaa Milkii ijoollee isaatiif warra isaatii wajjiniin baga rabbiin ittiin isin gahe haadha kan kootiif abbaa kootii waliin baga rabbiin ittiin isin gahe hin jedha. Magaalaa Garoo keessa obboleessi kiyya hangafti Sheek Yuusuf Abbaa Milkii kan jedhamu kan ummata ani karaa nashiidhaatiin yooni ummata gargaaraa jiraadhe illee qurraa'u saba nama qaraasisuudha. Qurraa'u saba jechuun qiraa'aa torba kan qur'aanarraa rabbiin isa barsiise jennaan muftii Muhammad Ali Haya irraa qara isaanis baga geesse warra isaa ilmaan isaatii wajjiniin baga rabbiittiin si gahan jedha. Baadiyyaa keessatti si gaama obboleessi kan koo kan firri wajjin jiru Aminoo Abbaa Olii Qaasimaa Abbaa Olii jennaan Abdulqaadir Abbaa Warri egaa maqaanii warra kaanis illee yooni dhahuu dhabaadhe hedduutu jiru. Hussein Abbaa Saambii jennaani ollaa abbaa kan jiru jira. Bulchaa Hajii garuu maqaa nama tokko tokkoon baay'ee yoo dadhabe mara keessanuyyuu mara jiraayyuu kan biyya ganda qottaachuu akkasa jiranus kan aanaa gommaa kan Oromiyaa kan Itoophiyaa kan biyya alaa waliin marti jiraayyuu kan rabbiin ittiin idala gahaa kanaan dhugee gammachuu guddaadhaan alhamdulillahi rabbil aalamiin baga rabbii ittiin jara keenya marayyuu keenya jechuun kan koo hawaasni ani walii wajjin deemaa jiru kun kan kootuman jedha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin kanaaf muslimni aalamni jiru martinu baga rabbii ittiin isin gahin jedha. Jennaan zuma tokko fillu. Allah ya Rahman faarun keeti ya Qudduusu bilisummaanu kennite shukrii kennisu yaa lammii koo hin yaadiin biyya kee gadhiisu. Allah ya Rahman faarun keeti ya Qudduusu bilisummaanu kennite shukrii kennisu yaa lammii koo hin yaadiin biyya kee gadhiisu. Qophii keenya irraa qopheeffannee gara xumuraarra geenyeerra amma immoo ilma isaanii isa hangafa wajjin wal barraa kanaafuu hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Bismillah maqaan koo Fawwaaz Ismaa'il Abbaa Milkiin jedhama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا
واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كن يادنو أيان عرفة waggaa 1440 arfafaasaa yaadachuuf jechuudha kan nuti argamne mana Sheekh Ismaa'eel Abbaa Milkii fi maatii isaaniitti argamuun jechuudha haala muuxannoo mudannoo jiruuf jireenya isaanii keessa dabarsan akkuma kana immoo manzuumaaf nashiidaa isaa kana beekamoo waan ta'aniif isa kana nu dhageessisaa mana isaaniitti turtii taasifne har'aaf kan qopheeffanne asumatti xumurra jechuudha qophiin televezyiina OBS'n ayyaana arafaa sababeeffachuun qophaan kan itti fufan ta'u kanaafuu ani gama kootiin qophiin har'a qopheesse kanuma fakkaata yeroo biraa qophii biraatiin deebinee hanga walitti deebinutti ayyaana gaarii kan quufaa kan badhaadhinaa kan isinitti waa yaaddan galma isinii ga'u isiniif haa ta'u isiniin jecha gama kootiin nagaatti isiniin jedha qopheessaan qophichaan Isqeel Arga'uu Yusuf Warqisaa immoo gama gummaa kaameraatii fi gama daayirektiingiitiin wajjin jira turtanii waan nu hordoftaniif galanni keenya guddaadha ulfaadha. بسم الله الرحمن الرحيم الله يا رحمن فارون كدي يا قدوس بلي سمانو كنتي شكري كنيسو يا لميكو يا دين بيك قديسو الله يا رحمن فارون كدي يا قدوس بلي سمانو كنتي شكري كنيسو يا لميكو يا دين بيك قديسو بسم الله جدي مقا ربي تنكاسا يو ربي فدمي وهن فيدو هاسا ولي غلايا نما مالتو سن ماسا نما والأبي عدوي تولي دراسا قمد يدو غلي نما ففجاسا ما والأبجاني قوتنا عدوين ياسا عدوين ديني في دنيا كان كينيا حجيسو يا لمي كو يا دين بيك قديسو ilmaan namaa dagata waan keessaa bahee rabbiin nu baase kan lubbuun kokkee nu gahee mirga isaa dhabee waan ilmaan namaa itahee akkaataa dhabee biyya isaa keessaa babahee gariin hidhamee achi keessatti cittaahee garii qaamni isaa rukuttaadhumaan fafaahee gariin qoonqoodhaan qabamee ruhiin isaa bahee aduwwiin diiniif duniyaa kan keenya haciisu
yaa lammii koo hin yaadin biyya kee gadhiisu. Allah yaa Rahmaan faaruun keetii yaa Quduusu bilisummaanuu kennitee shukrii kennisu yaa lammii koo hin yaadin biyya kee gadhiisu. Yaa lammii koo mee lakkii maqaa kee gadhu biyya kee gaarii walii galteedhaan falmadhu tokkummaa dhabnaa nyaatamuu kan kee beekadhu wal jibbuu dhiisii mee harka wal qabadhu mee wal ijaarii biyya kee yedduu kee hadhu akka aduwwiin sinseenne rabbii kee kadhu aduwwiin diiniif duniyaa kan keenya haciisu. yaa lammii koo hin yaadin biyya kee gadhiisu. Rabbi si kaayee biyya bareeddu akkana kan marga qabdu mukkeen gaggaarii qabbana bishaan gurguddaan kan keessa yaa'u galaana bishaan gurguddaan